rakkoo saniin darbuu danda'a. Kaansariin inni biraa tokko hanga inzaayimii fi aayiranii pilaatileetiin pilaazmaa dhiiga keetii fudhachuu danda'uuf kuusni pirootinii qaama keetii irra deddeebiidhaan gadi bu'aa ta'ee fi miidhama fakkeenyaaf stroke kooska jennuun dhiiga gara sammuutti faca'u. Dhiigni gara sammuutti faca'u osoo sammuu hin gahin sii galame jechi kiyya. Osoo hin gahin seelota ujumoowwan dhiigaa irratti yoo hafee kan jiraatu taate kaansariin tokko sani. Kan lammataa gaalistoon yookiin hadhooftuu kan jedhamu. Egaa hadhooftuun keenya motora qaama keenyaati. Motora qaama keenyaati. Tiruun keenya keemikaalota fakkeenyaaf xuraawaa adda addaa akka baastu taasisuudhaaf isii waan nu gargaartuuf gaafa hadhooftuun kee dadhabee fi hepataayitisii yookiin ammoo kaansarii gulantaa lammaffaa sanitti waan deemtuuf isa sanirraa kaansariin guddaan yookiin ammoo blood cancer ka jennu ka dhiigaa sun si qabuu danda'a. Siin jechuu barbaada obboleettiiti. Malee yoo zariidhaan dhufe malee kaansariin darbuu hin danda'u jechuudha walumaa galatti. Kaansariin sanyiidhaan ka darbuu jira fakkeenyaaf hepatitis ka jennu jira si galame hepatitis jechuun liver cause dhibee tiruudhaan yookiin dadhabina hadhooftuu keenyaatiin kan darbu jechuudha. Bakka sanatti dhiiraa dhalaan qabu. Dhiiraa dhalaa osoo hin ta'in kaansariin fakkeenyaaf wiirtuu seelota hamma wiirtuun seelota qaama keenyaa keessaa fakkeenyaaf oksijiinii alaa fudhannami dandeettiin oksijiinii alaa fudhannee kaarboon daayoksiidii kun immoo hurka OA baasuu ni dandeenyu suni yoo dhiigni qulqulluu naayitiroojiinii keessaa yookiin ammoo pirootiiniin dhiiga keenya keessa jiru dadhabaa ta'e fakkeenyaaf dubartii baay'inaan kan mudatu baay'izawee sirrii jettee fakkeenyaaf kaansarii harmaa fudhachuu dandeessa. Cigiggaa'uu dhiiga keenyaa yookiin ammoo itituu dhiiga keenyaa keessatti haada tokko beektu yeroo ijoollummaadhaan taphannu ati gamas qabattee gamas ijoolleen jidduu utaaltoo gortami gubbaarraa gad akkanatti irra utaaltuun jiru akka kophee siin xalafinetti marsaan dhiiga keenyaa jechuudha akkasitti visible translate to blood sigalee institutionii gochuu ka danda'u sanitti waan taateef dubartoota yeroo baay'ee tokko seelonni siiliyaa jedhaman kan dhiiga keenya tursiisuuf saffisaan ni jiraami inzaayimoota fudhachuu danda'an dubartii irratti seelonni isaanii dadhabaa waan ta'eef uumaman jechuu barbaadeeti kireetiivitiin isaanii kanaaf dubartoota baay'inaan mudataa jechuu barbaadeeti. Kan lammataa sexual intercourse yookiin ammoo namoota fakkeenyaaf gartuu dhiigaa keessaa AB negative abbaan manaa ta'ee isin ammoo O+ yoo kan ta'u taate yoo gartee fedhiin qaamaa sun ni jiraame dhiironni tokko tokko itti deddeebi'u taate ni jiraame qusachuu baatee dhimma sanaaf kaansarii gadaamessaa akkasumas immoo gaafa ishiin ulfooftu immoo kun fayyaadha waa'ee fayyaarratti baleen kiyya kana waan taateef hoosisuu harmaa sanirraa ka'ee gartee suniin faa mudachuu danda'a jechuu barbaadeeti. Gaafiin qaba. Tole. Anis gaafii qaba. Kaansariin hin daddarbu jettansaa? Kaansariin akkaataa lamaa siin jedhe tokkoffaa kan uumamaan jechuun sanyiidhaan darbu jechuun si galame sanyiirraa jechuun sanyii kee keessa namni kaansarii qabu yoo jiraate. Okay. Maybe si mudachuu danda'a. Yeroo dhiyoo keessatti dhufe fakkeenyaaf kan akka kaansariin namni illee hin qabne akka carraa dhufe kan yeroo namni taa'u faana malatti darbu tokko tokko hin jiru kaansarii mitiin. Kaansarii mitiin. Wanti irratti baay'atu waan akkasii. Kaansarii miti. Kaansarii kan jedhamu wanti ati naa beekuu qabdu gaafii bareedaa gaafatte. Kaansarii kan jedhamu maali jalqaba? Kaansarii jechuun afaan Oromootti cigiggaa'uu ni beektaami cigiggaa'uu jechuun itituu dhiigaa yookiin dhiiga keenya keessa dhiiga keenya pilaazmaa keessatti pilaatileetii kan jedhamu jira akka gororaa kan jirtu. Gaafa gororri sun garteemi fakkeenya namoota tokko tokko yoo laltanii rasaasan yoo dhahame onneellee dhahamee namaan duune jira yoo si mudate takka mataallee dhahame garuu quba harkaallee dhahame kan du'utu jira yookiin kottee miilaa dhahamee kan du'utu jira. Carraan sanii maali dhabeete dhiigni pilaatileetii jedhamu suni dhiiga adii akka gororaati. Humni seelii wiirtuu kennaa akka kunoo elektiriik paaworiin beetanii haada ifaan jiru keessa deemu. Haan ifaa keessa deemu sana
akkas isiin sun yoo citte fakkeenyaaf gartee tokko sani kan lamata namoonni fakkeenya mataan si dhukkuba haa jennu uumaman miti yookiin ammoo migraine headache yookiin bowwoo daanaa ta'uu danda'a. Gaafa inni sun sitti deddeebi'ee fakkeenyaaf ati ayiraniin kee yookiin ammoo ga'umsi wiirtuu pirootinii kee qaamni kee nyaanni kee jechuudha. Nyaanni kee fakkeenyaaf yeroo nyaattu tokko dafeesii daakamu irratti kan lamataa dhangaasii ta'uu irratti nama tokko uumamaan maal jedhu abboonni keenya dhima nyaataa nafan ta'uufii jedhu miti gartee uumamaan jechuudha. Maal qabani si galee fakkeenyaaf negative AHR si galee tokko syndromic power blood ka jennuuntu jira fakkeenyaaf humni uumama seelii sanii kaansarii gaafa fakkeenyaaf sanyiin dabru jennu akkaataa gulantaa dhiigaatu murteessa. Gulantaa dhiigaa jechuun akaakuu dhiigaa beektamii gartuu dhiigaa fakkeenyaaf gartuuwwan dhiigaa akaakuu 8 kan qaban ati fakkeenyaaf sii taate inni tokko ammoo yoo negative B ta'e figalee dhiiga walirraa fudhachuu hin dandeettan yoo ammoo O taate C negative irraa fudhachuu dandeetta beete A B fi garuu O walirraa fudhatan kanarraa kaka'e ogeeyyiin kenna qorannoo si galee sirriitti laaboraatoorii irraa hundee bira gahuu dhabuudhaan namoonni yeroo baay'ee kaansariin tokko san kan lamataa dhiphina stressii jennuun kan agarte stressii kan jennuun dhiphina kanarraa kaansariin sammuudhaa jira tokko kan lamataa hammi bishaan sigalee hammi bishaan nuti fakkeenyaaf ijoolleen fakkeenyaaf elektirikiidhaan istooviidhaan waan adda addaatiin wal qabatan kaawweedhaan wal qabatan ilmi namaa maal qaba jechuudha wiirtuu sigalee elektiroo seel jedhamu qaba jechuudha. Kanaaf maal barbaachisaa istooviin sunniin magnitude yookiin engagement power qaban dhiiga keessi xuuxuu bishaan baay'inaan dhuguu murteessaadha. Bakka tokko fakkeenyaaf dhaabattee waan tokko yoo dalagdee daqiiqaa 10 alatti miila tokkoon dhaabachuun hin danda'amu. Sababni isaas marsaan dhiigaa gaafa dhufu tishuuwwan yookiin hiddoota dhiigaa keessa dhufa. Yeroo sana amalli ta'uu ni jiraami humna cinaa tokkotti yookiin baalaansii kee waan hin eegganneef san ta'uu danda'a. Kanaaf jecha dhiigni sun achi keessatti kuufamee gaafa ititu ammoo marsaa yoo diqqaate guyyatti jechuudha. Guyyaa tokkotti si'a biliyeena 33 ol marsaan dhiigaan jirame akka kunoo karaa deddeebi'u fakkeenya mixii ilaalteertaame yeroo muka tokkorra deddeebitu kara baatuun dhabdee akkasii sirra geengoo marsaa jechuudha. Kanaaf yeroo dalagdan keessattuu dubartoonni kenna bishaan baay'inaa dhugaa. Bishaan salphatti nu ilaallu kun faayidaa mee salphatti isin yaa'imnu tokkoffaa dhiphina sammuurraa lammaffaa fedhii nyaataa dabaluurraa sadaffaa dhiigni qulqulluun gartee hamma ga'umsa isaatiin akka oomishamu kan biraa immoo humni kalee keetii yookiin qulqullinni kalee keetii gartee inni kuni barbaachisummaa isaa kan biraa immoo H. pylori baakteeriyaa kan jedhamu baakteeriyaa wiirtuu garaacha yookiin ammoo garaacha kenna kana waan akka sooftiitu jira sooftii fakkaata haguugduun isaa salphaa ishee sana gartee ajjeesuu irratti humni bishaanii murteessa kan lammaffaa ammoo seelonni kee fakkeenyaaf ilmi namaa torbaan kana maal argattee sitti tolee namaan jedhame fakkeenyaaf jechama maal argattee sirraa bareedee jedhama tokkoffaa gaafa dhangaan sammuu isaa yookiin ammoo niwuroonii fi hammi inzaayimii isaanii wal simatu itti tolee jedhama waan nyaateef osoo hin ta'in kana jechuun kunoo eebbifamtee Boqottuu isa mudattee takkaatu jira. Dame caffè.